Bagana ganne eegdanii Sakeessuma yaanne malee baga nagaa taate ati dura. bagana gaataane hundumti keenya iyyuu dhugaa rabbii wal mormuunis dhaggeeffachaan ture gadaadha. Haa ta'u hundaaf iyyuu rakkoon hin jirtu jajjabaadhaa isiniin jechuun barbaada dhugaa rabbii isiniin dhaggeeffadhaa nama rakkoon qabarra yeroo tokko tokko dhaggeeffachuun gaariidha waan ta'eef. Akkasii wayii jaalladhan. Wal mormullee tun taane wal aadaa keenya hin taane malee isa brainstorming wal qaruudha which is good by the way aadaa keenya waan hin taaneef malee annan jaalladha waan akkasii. Gaariidhuma beeki. Hundaafuu gaariidha dhugaa rabbiitiin. Egaa wanni deemaa jirullee baay'ee ulfaataadha biyya keenya irratti akkasuma Oromoo irratti Oromoo biyya hambaa keessa jiraatu irratti illee rakkoon akka deemaa jiru beekamaadha namni ibiddaan guggubachuu jira. Kan ammoo kan nu godhe egaa gabrummaa tana keessaa bahuuf immoo Oromoo falmachuu qaba. Biyya isaa gadhiisee bahuu kana baay'ee ani nan morma jechuudha. Oromoo biyya isaa gadhiisee bahuu hin jaalladhu. Fakkeenyaaf bakka adda addaatti Oromoon karaa Yaman irratti kan du'u Oromoodha. Biyya Somaaliyaa kana keessatti illee kan biyya adda addaa keessatti warra biyyuma Arabaa kanatti illee akkamitti akka du'aa turan mana hidhaa keessatti ol guuranii tooyyuu Oromoodhuma du'aa jira. Oromoo biyya baatee baqattee too biyya ormaatti duutu sana badaan deeggaru maal jennaan har'a waraanni bilisummaa Oromoo akka duratti miti qe'ee keenya keessa socho'a. Lafa qabaatee lafa gurguratee waan qabu gurguratee sangaa tokko gurguratee meeshaa bitate Oromoon kun rasaasa hin bita meeshaa bitatee dirree galuu danda'a. Baqannaa kana badaa itti namanuu garuu immoo warra miidhame egaa waaqayyo isaan haa yaadatu jechuun barbaada. Kanuman jedha dhugaa rabbii ani itti fufaamee isin dhaggeeffadha har'a. Geerarsatti fufi kaasee eegaa jirra. Ariyattanii edaadha. Sagaleen tiyyayyuu sagalee bishaan hin dhugan ta'uu didde akkam. Mee bishaan itti daali. Gaafa wayii soogiddagguu dhugan namaaf toltina jettee natti himte beekta. Ayyee kaa ta'uu deettaniiti. Yoo shaakkarii gadi ilaalu yoo finfinnee gadi ilaalu yoo finfinnee gadi ilaalu yoo finfinnee gadi ilaalu gangeen marfii lama baatti gangeen marfii lama baatti yoo si jedhee du'e maali yoo si jedhee du'es maali du'an biyyoon nama nyaatti. Yoo si jedhee du'es maali du'an biyyoon nama nyaatti du'an biyyoon nama nyaatti du'an biyyoon nama nyaatti. Yaa jaranaa jara koo yaa jaranaa jara koo yaa jaranaa yaa jaranaa raajii taanee baranaa raajii taanee baranaa. Jara koya jarana rajitane barana guditane barana oto tiksen jirate tikse garin jirate oto tiksen garin jirate ola bineensi nyaatu. Otoo tikseen jiraatte tiksee gaariin jiraatte oolaa bineensi nyaatu. Otoo jabaan jiraate otoo hayyuun jiraate otoo beekaan jiraate. Otoo hayyuun jiraate otoo beekaan jiraate gadheenis nunnaantu. Gadheenis nunnaantu warri abbaa garaa isaanii malee. Warri abbaa garaa isaanii malee waa'ee sabaa kan hin yaadne waa'ee sabaa kan hin yaadne isaan hin naanamne isaan hin naanamne isaan hin ajjeefamne isaan hin naanamne isaan hin ajjeefamne
يا جرنا جركو يا جرنا جركو يا جرنا راجي تاني برنا راجي تاني برنا راجي تاني برنا yo bosona de mani yo bosona de mani yo bosona de mani yo bosona de mani wobotti makatani gotatti makatani yo bosona de mani jabatti makatani yo sankanni romani yo sankan jagno mani yo sankanni romani bosona ya korrashi bosona ya korrashi ganna yadi lallashi bosona ya korrashi ganna yadi lallashi jaba ko ya obsashi wabo ko ya obsashi jajjabe ya obsashi wabo ko ya obsashi jabaddu jabako jabaddu jabako jabaasuma kofa jabaddu jabako jabaasuma kofa woboleen jadaggala jabaddu jabako woboleen jadaggala goonni injifachuu bahe injifatee gala goonni injifachuu bahe injifatee gala injifatee gala injifatee gala injifatee gala ya bilile safara daadi lammiin ormaa gaafa rakkoo wagalataati lammiin ofii gaafa rakkoo waganataati sittanimaa ya goota ko goota garaa beekanii goota garaa beekanii Ajerra mana faki ajerra mana faki ajerra mana faki ajerra mana faki bagan kabashi bare ajerra mana faki bagan kabashi bare ajechan barawaki bagan karashi bare ajechan barawaki bagan karashi bare ya jarana jarako ya jarana jarako ya jarana ya jarana jarako ya jarana rajitane barana oto sangaan jiru harreen lafan kottu oto sangaan jiru harreen lafan kottu Oto jabaan jiru gadeenis mootu oto waboon jiru oto jabaan jiru gadeenis mootu warri abbaa garaa kan garaashii malee waa'ee sabaa kan hin yaanne waa'ee garaashii malee kan sabaaf kan hin yaanne kan sabaaf kan hin yaanne jajjabe ko jabaadhu kaa yaa woboo jabaadhu kaa galma geewun baranaa jabaadhu kaa bilisoomuu nalanaa jabaadhu kaa galatooma tanuma isiniin jedha dhugaa rabbi galatoome ulfaadhu galatoome birayti jirta deebi'ee biraa fagaadheen ture dhiifama ulfaadhu falmattu jabduu shamarranii dhiira qofaa miti nuti sin geerarraa barbaachisaa ta'e baga nagaa taate umrii nuu dheeradhu sin jedha ulfaadhu galatoomi. Bookee moo'ennuu namii amma seene kuni baga nagaan dhufte sabboonan hin bu'e isaatti eeggachaa ture. Ayyee bookee tulluu fudhadhu. Ayyee
manni kun silaa ugaa mana jaallaniiti baga nagaan jiraattan jaallan. Dhufte yaa mana jaallaniiti itti fufe. Mee lakki dura waan irraa haa mari'achaa jirtan beektaa ammaan ol seene silaa waan irraa mari'achaa jirtan beekee gaarii ture. Rara. Traffic control naati irra kaa'e karaarra yee. Gada Jiru se'a. Illee qanani. yaalle kana nimee xiqqoo Hayyee. qaraara nu kaayaa waan irraa mari'achaa jirtan. Ayyee. Yaa waanuma daa'ima ajjeefamee sanii fi uummata keenya kan Soomaaliyaa keessatti rakkisaa jiran san irraa dubbachaa jirra. Eedaadha dhugaadha beektaa abbaan iyyuu firri dirmataa jette Oromoon tun bakka hundaa rakkoon uummata Oromoo kanarra deemaa jirti. Waa'ee mucayyoo daa'ima akkas godhanii san beektaa gaafa daa'imtittiin naannoo Amaaraa keessatti ajjeefamte miidiyaan addunyaa kun cufarraa haasawee kana maalii callifameen kun beektaa dhiiroo Oromoon tun hedduu tuffatamnee jirraa. Waan kana immoo tuffii tana nuuf hin ga'e tuffii tana jalaa ibbaasuuf Oromoon karaa qabsoo afaan qawweetti hirmaachuu takkitti tana qofaaf fala malee gizee hunda boo'icha keenya ba'ochuma. Yoo gartee uummanni Oromoo ka gartee kana boo'aa jiru kun cufti karaa qabsoo kana gartee keessaa ka biyya alaa jiru ka biyya keessa jiru gargaaraa jira waan godhaa jira ammoo warri biyya alaa keessa jiru kun taa'eetuma gizee hunda boo'uu miti taa'eetuma gizee hunda beektaa nama keenya jeessan jechuu miti ammoo qabsoo tanarraa qooda fudhatee akkamitti diina nama keenya nyaachaa jiru kana diina nama keenya daa'ima sagaalummaa irratti hojjetanii muka fannisanii biraa deemuun beektaa waan addunyaa tanarratti hin dhagahin dhagaa jirra waan kana ta'eef Oromoon beektaa bakka tanatti onnattee lafaa yoon kaane ani hin beeku beektaa garuu immoo mootummaa godhe mootummaan kun gaafa sawwanni gartee akkasitti waa miidiyaan cufti gallakkiseef biyya nama waaruma akka shiftaa tokko godhe miidiyaa mootummaa waan hin godhiniif akkasitti addunyaa tanarratti beektaa ibsan kana if dhoysuuf qaanyii ibbaasu nama gartee biyya keessa jirullee akka miidiyaa tokko irratti illee dabarsine san isaantu irratti hojjechaa jira ammoo hayyoonni keenya ka biyya alaa jiran waan kana callisuun qabu miidiyaan keenya ka biyya alaa jirullee ammoo tokko dubbatallee numa jira addunyaa tana dhageessisuun kun dirqamuma. Tammoo nama baqattoota keenya kan Soomaalitti akkas godhaa jiranii sani dhugaadha namni kun beektaa Oromoon tun beektaa gara balleessa gara laafessa jechaa jirra maaliif gaafa naannoo Amaaraa keessatti ijoollee teenya barattoota akkas godhaniis barattoonni Amaaraa nu keessa jira Amaarri ollaa keenya jira. Laalaa dhiiroo beektaa banta namni tokko yoo gartee maalummaa keessa beeke yoo gartee ati gartee yoo achii waa godhan asii tokko mormarraa kutte nama keenya achi keessa jira jedhanii waan san hojjetu ammoo Oromoon tuni maaliif akkanatti gartee nama kana osoo namni akkanatti gidiraa adda addaa nurra dalagaa jiru maaliif gartee nama nu bira jiru nama nu keessa jiru maaliif gartee callifnee ilaalla amma nama lamaa deema akkaan dhageetti miidiyaarraa amma uummatuma Soomaalii baqattoota san keessa namni lama lubbuun dabree jira. Soomaaliin tun Oromiyaa keessa akkana. Garuu silaa beektaa achin nama keenya akkas goonaan biyya keessatti mormarraa kunlee ajjeefnee agarsiifne nama keenya san akkatti itti roorrisan. Gara keenya kana cufa gabrummaa qaba. Gabrummaan tun nu dhamaartee jirtiin se'a. Garuu immoo gabrummaa tana qaba malee gabrummaa yoo gartee mootummaa nama nyaataa kana Oromoon kar tokko deemtee ijoollee waboo tana cinaa dhaabbattee mootummaa tana ofirraa hin kaafne boo'icha keenya gizee hunda boo'ichuma. Maal jechuudha namni beektaa irraan tana Oromoo biyya bulchaa jira jedhu Oromoon biyya bulchaa jiru sirna Habashaa biyya bulchaa jira. Osoo Oromoon biyya bulchaa jiraate mucayyoo daa'ima san mee namni daa'imni faan politikaa keessa jira moo politikaa godha laala dhiiroo waan akkanaa kana beektaa Oromoon dhugatti geetaa karaa qabsoo deebuu qabdi. Karaa qabsoo deebinee sirna nama nyaataa kana yoo ofirraa kaafne
nageenyi ni dhufa moo sanii achitti nageenyi gisee hunda teenya boo'isuma kanaafuu akka ijoollee tana cinaa dhaabbannee bakka hundaa agartee ijoollee tana akka mirgaan galtu goonu sun Oromoo irra jirti. Oromoon tun ammoo gariin bilisoomni jettu jira amma hoggaa himan namtichi mucayyoo isaa ajjeesan suni mootummaa hojii dalagaa jan hoggaa dhageenyu gaangam dhugaan beeyne. Arra haa mootummaa keessa jiruu fi haa bakka biraa jiru haa mootummaan tun teenya juus isaanuma nyaachaa jiru Oromoo nyaachaa jira. Oromoon nyaatu tun ammoo obboleessuma isaa eessuma isaa adaadaa isaa kanneenuma waan kana ta'eef jabaannee dukkana booda ifni ni dhufaa waan kana jabaannee ammaan tana beektaa xarabarra jirti waan kana irratti Oromoon hundi yoo hojjette boo'icha kana jalaa baana malee boo'icha kana jalaa wani nu baasu hin jiru yoo jabaatin yoo kan mallaanfanne boo'icha jalaa wani nu baasu hin jiru jaa kanaafuu jabaachuu nu barbaachisa arraan tana ijoolleen sadarkaa bareeddurra jirti ijoollee tana cinaa dhaabbannee waan dandeenyuun karaa diploomaasiitiin karaa diinagdeetiin hayyoonni keenyallee waan kana irratti hirmaatanii waan kana ofirraa kaasuun dirqamumaan jaa hanganumaan dabalachuu barbaade galatoomaa ulfaadha. Yoo ulfaadha galatooma galanni keessan bilisummaa ta'u kanuma. Oromoon I don't know waan rakkina nu qabnu tokko jira qananiisii deebisa dhiifama. Asumarra wubiriif godha rakkina qabna waa feena akka gabrumaan harkaanu qabduun beeknatti walii gallaa waa feena in sodaanna ammoo. I don't know sodaa tokko nu keessa uumame waanumaa gadhaladhe gabrumaarra dhufneef hin beeku itti buune wanni jechuun barbaannu. Gabrummaa empayeraati wanni kana hundaan nu gahe bakka hundatti gatii nu baasaa jiru yoo jenne itti amanne gabrummaa maali namuu akka keetti qawwee waan hidhateef si gabrumsaa jirami. Afaan Oromoo dubbate afaan Chaayinaa dubbate deezamaara aga kaayoo Oromooti irratti hin dhaabanne jechuudha. So kanaafuu kana maalti akkamiin ofirraa kaasta? Karaan qabda amma siyaasii jalqabdee waraana naasaastee gatiin dhaabdu jechuudha dhaabatee jira waraana kana itichitee balaaleffachuu nagaa irra guuru maaltu maalte komiin dhumanne horii gadi oofuu dhiisaniiti. Isa jiru kana jabeeffattee gaafa galma geette komii jiruuf waan hundaa komii firaa argaa fixaa jedhanii mokkam gaafa galma si geennu san barbaannu sun geenne ka komii qabullee gabbee komachuu qaba. Ammas taanani akkas ta'e inuma ana bara waggaa kana sodaa akkanaati waan hin taane waan dhigoo mataa ofiiti. Adoo akkas taate karaa kaniinatoo taate otoo miti karaan jiru tokkoof tokko kaan impaayera kaan falmattoota sirna diiguu if warra tikstoota impaayeraati wanni ati barbaaddu hin jiru. Kanaafiyyuu karaa kiyyaan karaa suniin karaa kalee karaa dheengaddaatu hin taane karaan tokkocha kun sajjeesaa jiru akkuma sirraa sodaa of keessaa balleessuu qabna. Uummanni Oromoo kun sodaa dhiisee wanni bakka hunda nu facaas wanni gatii ta'e du'a ta'e gatii dhowwaa jira. Impaayera kana ofirraa kaasuuf ati deemiidha dirqamiin jiru. Biyya ormaa ta'e yaa dalagachuu baates inuma jiraatta. Kasiif du'aa jiru san utubdee bira dhaabattee kunuunseeffattee jabeeffattee galmaan ga'uun gahee kennaa isiniin jedha. Waraana keenya biraa dhaabbanu dhagaattaa ruwaadhiif nu kokomee qabnu leef keessatti adeebifnu igoo biraa kunnu takkaaf takka waraana kana qabna. Oromoo yoo waraana kana qabaatiin irra salphatti waan Oromoo inni haasofnu iyyuu hin qabnu haa ta'u. Itoophiyaa takkatti taate fuula tokko amantaa tokko afaan tokko deebitaa jechuudha jilbeenfattee otoo hin jaalatin. So kana hundaayyuu salphina san waan qifte ijoolleen tun haa ulfaatuuti bira dhaabannee kunuunfannee galma ga'uun kenna waan hin oolle. Yaa badii lafaa dukkantiin ammaatti tun impaayeri baduuf ka'e kun balleessee badaadha. Kanaaf akka Oromoon jiiree isan falmineef waa hunda godha ammoo wanni inni wallaale gochi inni godhu kana hedduu dammaisaa jechuudha. Mamaree wanni inni isarraa gadi buusu hin jiru advaayis illee isan goonu itti fufi jennaan Oromoo rabbi baay'isee fixxee hin fixxu ofumaa badda malee. Kanuma qarni sii deebise dubbaddu aayaa sabaallee jiraate haa fudhatu gadaanis jira. Okay, galatoon ulfaadhu. Yaa duuba rakkoon agarra rakkoo agarroo kana garuu gariin keenya rakkoo tanarra dhaabbanneetu rakkoon tana akkan jirretti warra ibsuutu jira. Tahee ammoo biyya keenya keessattis uummanni Oromoo kunoo akkuma agartan kana
daa'ima xixiqqaa kanatti taphatan. Akkasuma ammaas Somaaleetti sama uummanni jireenya dadhabee biyya sanarraa yaa'ee biyya namaallee eeguu dhaqee akka biyyuma sanitti illee nagaan arkanne Oromoon ka godhaa jiru garee ajjeechaa bakka sana jirtudha. Mootummaa jechuun illee namatti ulfaata. Mootummaa uummata fi nyaattuun agarre nuti. Kuni garee ajjeechaati. Gareen ajjeechaa tana jalaa bahuudhaaf halkanii guyyaa Oromoon firra duuluu dhiistee muka gubbaa teessee if jala muruu dhiistee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu qabdi jechuudha. Dhugumatti rakkina biyya daaraa biyya amata meeqaaf wanta hin qabne mootummaa hin qabne amata meeqa guutuu mootummaa malee teessu uummanni keenya bakka seenu dhabe biyya daaraa san keessatti rakkachaa jira jechuudha. Sanumaa'uu bilisummaan maal akka taati? Biitti namaa maal akka taati? Uummanni Oromoo yeroo sana arkuu qaba jechuudha. Arraan tana dhala boru biyyaaf ooltu. Ta biyya san keessatti makiinan naqanii akkasitti deemanii san fedhan bishaanitti taran. Fedhan ni gatan akkuma kana duraa'u gaafa waa'ee bishaanii irratti waa'een bishaanii haate san uummata makiinaa meeqa fuudhaniini hunda isaanii rashananii jechuudha. Fiidiyoo sanallee akka hin baane dhorkanii jechuudha. Maaliif isaanis carraa harkatanitti ijoollee daa'ima xixiqqoo hammeenyi kana dura Somaaleen goote ijoollee yoo ka yaadattan taate bara sana meeqa keessa ijoollee nam lama ijoollee xixiqqoo manatti ibiddatti qabsiisan Oromoo ta'uu qofaaf jechuudha. Kanuma keessatti dhala Oromoo bakkuma cufatti akka isaan kabajaan arkanne akka isaan namaa gattahan wanni isaan goosisu namni osoo wanni fedhetee duutilleen osoo jiraattee du'aniillee silaa mootummaa Oromoo mootummaa mataasii qabaatte gumaallee gaafachuun namni sanuu isaan gaafatu hin jiru jechuudha. Oromoo tanatti akkamitti akka xiqqeeffamu biyya keessa fixu biyyarraa bahee akkana godhu kanaafuu Oromoon salphina amma itti jirtu kana keessa bilisoomne waraana bilisummaa Oromoo kun waraana bilisummaa Oromoo ka Tigreedha jechuufaa jira jechuudha. Kushiinaan baadiyyaa taqabattee takka faana akkana jetti dhiyoo tana teessee. Kanaafuu waraanni kun waraana keessani. Waraana keessan irra dhagaa darbachuu dhiisa. Ummatuma keessaniifuu sagalee taha. Ummata sagaleen isaa ukkamamte. Toktokii kana keessa seeneetiin dheengaddaa fi deemee micoota akka qofaatutu sagalee ummata kanaaf taa'e. Hundi isaanii sirbarra kaayyatanii I don't know maybe baga nurraa du'an jechuu baga rakkatan jechuu namni isaa akka rakkatu. Osoo qaamni keejjiraan tokko gubatu lakkii qaama kiyyaa miti qaamni keenya nan gubanne jettee rakkoo ummata keetirra dhaabbattee kursii eeguun osuma kursii eeguun jiru garuu dhalatee ummata keetirra rakkoo ummata keetirra dhaabbattee gaafa ati kijiba odeessitu cubbuun ummata kanaas hin dhiiftu jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoon gargaareen ummata keetiif sagalee ta'e. Waraana bilisummaa Oromoo gargaaruun dirqamaa miti. Waraana bilisummaa Oromoo deeggaruun dirqamaa miti. Waraana bilisummaa Oromoo deeggarsiin hin jennu garuu rakkoo ummata keetirra hagam takka kursii haga feete yoo jaalatte rakkoo ummata keetirra dhaabbattee gaafa soba odeessite ati saba sana keessaa baati. Gabrummaallee bara waliigallee gabrummaa sana yoo fudhannee ta'ee jennee fudhannellee irra wayyaadha. Garuu Oromoo biyya bulcha nuun jetta nama afaan Oromoo dubbatu achi keessa yoo jira yoo jette rakkoon qabu. Gabrummaan arraan tana deemtu tun afaan Oromoo dubbatti yoo jette rakkoon qabu. Garuu biyya mootummaa qabdu jettee ati mootummaan jirre mootummaa daangaa si eeggachuu hin dandeenye mootummaa uummata si nyaattu mootummaa ifiifuu waliin garagaltee if nyaachaa jirtu ka if keessaa wal nyaachaa jirtu kana bira dhaabbattee kursii jalatti eeguun faayidaa takka illee hin qabu jechuudha. Uummata kee garuu ummata keetiif sagalee ta'uu dhabuun ummata keetirra rakkoo ummata keetirra dhaabbattee arra sirbuun ummata Oromoo ka arraan tana biyya san keessatti intala takkaan arge ilmooti jatana kophaan guddisee jettee huccuutti miice garuu sibiilaan mataa kana keessa narraa diraniitiin waan hin wallaannadhuun dhabee jette. Dhuga waggaa dheeraaf Oromoon rakkattee rakkina Oromoo kana fudhannee qaama godhannee rakkinni Oromoo kun waan fakkaachuu dhabuullee yoo ta'e jaran ejji walii boochee mimmaan hin dhabdu ummata keessan kanaaf at least namaatutu namaan nurraa du'aa jira ja'aati sammuu teessan keessa fudhadha. Kursii haga feeten kursii tana jala eega garuu isa arra waraanni jala nyaadhame kana dhiisi mootummaan ana je'ee ni kufaachuu arra warra impaayera kana yeroo dheeraaf hin jaan impaayera dhawata onnee keessatti eegan kan
kayoon oksijiina irraa fuute kutu kana bira dhaabbattanii ummata keessa wareegama ummata keessanii rakkina ummata keessanii gadadoo ummata keessanii irratti hin dhiichisina. Ummata keessan hanga dandeessan fala haga dandeessan irraa dubbadha. Kara kamiini dhiiroo furmaanni ummata kana arkama qaawa cufa harka kaaya. Eega kursiin ifiinuu kutti ifiifuu duutii maa ifuuti ifiinuu kutti garuu rakkina ummata isin keessaa baatanii kana laala dhaabbadhaaf laala warri oriyaa jirta warri fiigaa jirta warri bakka itti oriitan hin bee warri maal akka deeggartan hin bee bakka itti deemtan bakka irraa deemtan hin bee biyya namaa fi kaaysatatteessanii karaa itti deemtan osoo hin beene boru waan rakkoo sirra dhufte osoo hin beene haga manatti aanu geewuu narran geenya kabiraarra gee jettanii taa'ee eegdanii jechuudha. Waraabessi daaloo nyaate adii ofiisni taa'aa jira. Bakka feeta yoo jiraattan rakkinni akka dhala Oromootitti Afrikaa kana keessatti Oromoo arra dhalti biyyaaf taati. Borummoo biyyaaf taati jedhan hundi Afrikaa kana keessa Sudaan akkasitti almost amata lama wal dhabaa jirtu kana keessatti ilmaan Oromoo hidhaa jira. Kana bakkuma Afrikaa kana keessa young generationiin dargaggoon Oromoo qeeroon Oromoo hidhaa ittiin jirre hin jiru jechuudha. Kanarraa immoo dhala Oromoo ka dubbattu tokko na arkitu jechuudha. Biitti nagaa qabdi. Biitti wanni takka illee hin jirtu jettanii jechuudha. Garuu impaayirri san kufuuf deema. Abbaa jaalatte abbaa jibbite jechuudha. Impaayira jiguuf deemu ummata kee rakkoo ummata keetiirra dhaabbattee sirba dhageeffatin. Dhiiga ummata nama dhiiga ummata keetiitiin harka dhiqatu deeggaruun faayidaan qabu jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo haga feetetti duulte waan feete goote osoo jibbansaa fi dhagaa namarra darbachuun nama gaddeebise waraana bilisummaa Oromoo gaddeebifta. Garuu re'een abaaraan lakkuu dhaltii jette Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo kakalee caala har'a garuu waraanni biyyattii san keessa jiru waraanni yoo akka ija banattee arkitu waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. Ammoo osoo mooruma feetan keessa illee jiraatanii gaafa rakkinni Oromoo dhufe rakkin Oromoo irratti mooraa feena keessa jiraannu tokko ta'uu qabna turre. Bakka sanan jirtan immoo arrallee nuti akka maalitti silaa'u sabaaf dubbachuun gosummaa jalaa bahuudha. Sabaaf dubbachuun gandummaa jalaa bahuudha. Sabaaf dubbachuun kutaa keessaa bahuudha. Akka Oromootti hireen nuti qabnu takka carraan nuti qabnu tokko. Arra bakka fedhen ka dhufe ati Oromoodha jechuu qofaan si ajjeesaa jechuudha. Gaafa rakkoon ummata keenyaa dhufte silaa arra warri wal nyaannu kun mataa walitti qabanne ummata keenya akkam goona maaliin baraarra eessaaf fala maaltu fala dandeettii qabnu kamiinuu ummata kana bira dhaabbachuu qabna jechuudha. Qabeenya si gaafachaa jiru sagalee naa ta'e ummata sagaleen ukkaamamte ummata sagaleen saambaan ummata yoo rakkate uwwisa miidiyaa arkanne jechuudha Oromoo jechuudha. Garuu abbaan iyyuu firri dirmata gaafa firri fixxuse gaafa firri immoo lakkii rakkoon hin jirtu lakkii maaliin hin jiru inumaatu waan kana dubbachuu nuti cinqin dandeenyu siin jira boru sirra geessi bar borummoo siitutti aanaa beeki. Kanaafu Oromoo dhugumatti capha hawaasaa kana keessaa bahuun dirqama jechuudha. Waan akka waraabessa raqa arkatee si dura darbanii ati kanarra wal nyaatta ati gosummaan wal nyaatta gosti jessan kutaan kiyya kana kutaa kiyya akkana gaqqab kutaa kana akkana gaqqab ati kanarraa wal nyaatta kara biraatiin si nyaataa jechuudha. Kanaaf ani fi akka nama tokkotti wanni natti mul'atu dirqama waraana kana deeggaruun sirraa barbaachisu ummata keetiif sagalee ta'e ummata keetirraa dubbadhu ummanni kee dhumaa jira keessumaafuu kutaa lamaatu achi keessa miidhamaa jira. Garuu namni waan ummata kanaa dhaga'uun barbaannes kutaa lama. Kanaaf bakka cabnee hurrooyinee gaddeebinee har'a nuti nama tokko wallollee dhiigoo mataa fi bira dabruu dadhabne gosa kiyya tuqanii bira dabruu dadhabne kutaa kiyya tuqanii bira dabruu dadhabne har'a wal nyaannu kanatti ummata keenya bineensi karaa adda addaatiin afaan itti banate karaa hundatti dhala Oromoo jecha jiru qofaan du'aa jira. Kana bira sagalee haa taanu fi ummata kana bakka jirutti dandeettii qabnu kamiinuu atis boruu rakkachuun keen oolu har'a bakka feete yoo jiraatte namni kee rakkachuun oolu. Kanaafuu ummata kanaaf sagalee ta'uun dirqama lammummaati jedheetiin fudhadha. Galatooma ulfaadha kanumaan dubbadha. Dureessi deebise.
Qanani ulfaadhu abbaa rabbirraa jira. Abbaa rabbirraa bagana. Jira akkam jirtu salaamu alaykum wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Harka fuunee akkam multanii akkam turtanii nagaadha fayyaadha wayyaadha hayaa sabaaf hamdi kana nagaadha. Jaalle qananii jaalle dureetti baga nagaan jiraattani. Baga nagaan dhufte. Alhamdulillah. Baay'ee siin caqasuu jira galatoomaa siin jira ture. Dhugaadha waan keenyaan sila haasa'amiin dhumuu haasa'aan keenya mee Somaaliyaa irra eegallaa. Somaaliyaa nama 6 tokko fakkaata nama 3 4 qabanii imbaasii Itoophiyaatti kennanii jiru. Sanasa quba qabaadha. Imbaasii Itoophiyaa garawwee jiru dubbii quba qaba. Tokkollee argeessa jira. Isaanuu gabba'anii mootummaa uummata kiyya jedhanii dubbanne jechaadha. Ol quba qabu mootummaa wajjin jechaadha. Lammata garawweetti nama baay'ee du'e ilaa kaameraan seenne asin baanamee nama baay'ee du'e jedhanii busaasoo nama 2 tokko mana hidhaa keessa du'e ukkaameetu qilleensatu namitti baay'atee ulaa tokkotti nama 80 galchanii kurfaa tokko jechaadha yookiin immoo Oromoo tokkotti achi ukkaamee du'e. Waa kan jira ammas warri hafe immoo warri fe'amanii eessa akka bu'anii namni beeku hin jiru. Konkolaataa gurguddaa 7 kan fe'ame busaasota 2 garawwee 3 qardoo takka galkaa yeroo baay'ee fe'ame garuu maaknaan 7 kun eessa ga'anii bakka itti isaan buusanis nun agarree isin agartanii naa himaa. Lammata kanaafuu namni agartee koominiitii Sumaalee wajjin hariiroo qabdan bakka inni jirutti Sumaaleen hin jiru. Waan xiqqoo nama haaraa ta'eef nama quunnamtii qabu agarte. Kanaaf Kanaadaa fa'aa Ameerikaa fa'aa hojii jiraattani Sumaaleen gosa amantii akka manguddoo isaanii yookiin nama beekaa isaanii hojii illitisaa hojii quunnamtani uummanni keenya Sumaalee Buntland keessa jirani akka nagaan ba'anii uummanni akka karaa bananii akka gabba'anii BOA yookiin BBC akka dubbatani. Maaliif uummanni keenya achi keessatti kaarora dhiibbatee leestiroo dalagee goda qotee dhagaa cabsee mana ijaaramaa kan jiraata baay'inaan. Garii immoo garbittii namaa taatee jiraatti. Dhiirti immoo garbicha namaa ta'ee jiraachaa hundi keenya jiraachaa turechitti. Kanaaf uummanni keenya mana keessa rakkataa jiranii waa nyaatu waa dhuguun qabanii warri fe'amanii nasiiba chaansii qabu fe'amaniiru warri achi jiru rakkina guddaadha jiru. Yoo ala ba'anii karaa hojii barbaade deemanii xiqqoon guddaan Oromoo duukaa fiigu jechaadha. Dubartiillee dhiirillee xiqqoonni dhagaa fuudhanii itti fiigu. Achirratti namni gariisa of ajjeessu mala rakkina jaboo keessa jiru mootummaa isaanii gabba'eetu jijjiiraman dubbanne Haaji Nabiyyaa yookiin immoo nama biyya ormaa of keessaa baasaa jedhe malee gaddeebi'ee lama dubbanne jechaadha namichi mataa guddaan suni. Kanaafuu maaltu mala hayaa sabaa fa'aa dinqata agartee namaa beektanii akka dubbattanii waan kun atattamiin dalagaa waa ijoollee baay'ee telefoonaan gaafadhee maa gochuu qabu humna kiyyaa olii gargaaruu hin danda'u. Kanaaf baay'ee rakkina jajjaboo keessa jiru. Qoonqoon isaan kana fixaa jira kan ijoollee qabu jira mana hidhatanii mana keessa jiru. Ala ba'anii waa bituu hin danda'ani akka isaan biraa miti. Yoo deddeebiin Oromoota jennaa itti fiigame jechaadha dhagaa darbatama. Rakkina jajjaboo keessa jiru. Kanaaf akka sagalee akka uummati dhaga'eetu mootummaan kun mootummaan Sumaalee gosa amantii gabba'ee akka inni dubbatu. Uummataaf karaa bana konkolaataa yaabbatis miilaan deemanis akka ba'anii akka jiran agarte. Warri dhengada fe'amanii huccuu tokkittii uffatte shaamizii yookiin garankaa malee waa tokko irraa qabani. Akkuma nama qabrii deemutti deeman jechaadha. Moobaayila waa isaan qabu dinagdee hunda irraa fuudhani. Garii kan manaa adeeme akkuma manaa fiigetti konkolaataa yaabbatame jechaadha. Kan daaba qabdu kan moobaayila maal qabdu kun jiru qulqulluu qullaa ishii fe'amanii deeman jechaadha warri sunillee. Isaan quba qabaachaa akkam gochuu dandeenya. Sagalee isaanii agartee isaan gabba'anii Sumaaleen dubbatteetu bakka isaan qubatanillee akka fannoo diimaa geessani. Gallaaddii ganna qadeechuun dhagaa irraa mootummaa Itoophiyaa galiin wal fudhannee gallaaddii jechuun gammoojjiidha hamtuudha. Namni miilaan deemee achi ba'uu hin danda'u hayaa sabaa naannoo sana ni beekama fakkaata. Kanaafuu maaltu mala kanarratti kan yaada godhatani. Lammata immoo gara keenyaas garagallu waa'ee du'a keenyaa du'aa jirra. Wanti qabsoon qoramaa jiru ajjeefamaa jira, mirgi kiyya sarbamaa jira, namummaan kiyya naaf hin hayyamamne,
nama ta'uu kootti mootummaa immoo eenyummaan kennine akka horii naqalaa ilaana ajjeessaa duratti gaafa qabsoon galamu kanaan eegalame. Kuni ontoorra agartee waa gaarii mootummaa impaayirarraa wanti eeggatan hin jiru. Afaan Oromoo haasa'e afaan Maalii haasa'e hin jiru jechaadha. Rakkinni dhukkubsaan guddaan Itoophiyaan Oromoo lafarraa fixu. Oromoo immoo tokko taanee Itoophiyaa ofirraa harcaasu. Kana achitti dawaa biraa maa tokko hin jiru. Yookiin akka Tigraay mallatteesseetu waraana impaayiraa Oromiyaa keessaa baasu. Kana achitti uummanni keenya garbummaa isaa du'a jalaa hafuchaadha. Duuti bor kan biraan du'a. Nu taaziyaa dhiibneetu hojiirra jabaachuun nurra jira. Maal gochuu qabna? Qabsoo kana akkam finiinsina? Akkam jabeessina? Bari warri agartee isin profeesora hayyoota maa jiranitu namichi ni beeleesse. Namni eebbuu beela'ee akkuma sangaa marga nyaatu ta'a. Ni beela'e profeesora doktora daabboo dhabee jira waraqaa nyaata. Biichi qaba masterii qaba jiran hayyee maali haa godhu? Kanaaf uummata ni beeleesse. Gariin gasseetu namni mana ofii beeka. Maqaa alatti maqaa isaanii guddaadha. Rakkina gubbaa keessa mana keessa jiru jechaadha. Warri guyyaa University barsiisuu profeesorni halkan taaksii dalagu maaliif mindaa isaanii waan bitu. Ijoollee mana aannan gaafatti daabboo gaafatti. Maqaan guddaa malee waa tokko hin jiru impaayirii nama kana gurboonsu garsiisu beeleessee jira. Warri isaan deeggarullee rakkatanii beela'aniiti. Baaspoora furanii biyyaa ba'uu danda'ani warri gurguddaallee baaspoora saabee harkaa qaba. Xixiqqoon immoo maallaqa hin qabdu maal deemti isaa faarsitee jiraatte malee. Uummanni callise kuni mootummaa kana deeggaree miti. Beela'eetu rakkataniitu uummataanii caqasaa jiru. Eenyu caqasaa jiru? Nu warra baadiyyaati ooruu qonneetu garagalchinee bilcheessinee rooba eeggana yaa rabbi nu rooba jennaan. Kanaaf uummanni liphisaniitu hoboon dhufaa jiraa jedhanii abdii eeggataa jiru. Kana quba qabaadha. Akkas baay'inaan immoo hoboon kuffisaa jira. Waraana jechuun impaayira kana jisuufi waa baay'ee jira. 90 akka argataniitu gaafa wayyaanee magaalaa saloltu waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa keessaa ba'e. Maali ba'e? Uummataaf waan qabsee fi uummata kiyyaa dhuma jedheetu magaalaa keessa lola mandachaadha magaalaa guddaa keessatti. Hammallee sana deemaa jira. Humna dadhabsiisuudha laaffisuudha. Eessa ga'ee maal godhaa jira ta'ini waan gochuu dandeenyu waraana kana biraa dhaabbachuun nu dirqamachaadha. Kan dhaaba kana deeggarullee kan deeggarinillee dantaa keessatti deeggarta. Yoo bori hangoorra buute yookiin najjeefamta yookiin hiramta yookiin akka Lammaa Magarsaa barbaadamta. Impaayiri galatan beeku. Nama isa wajjin nyaate nama isa wajjin dalage ni ajjeessa ni hidha yookiin wardiyaa yeroo ofirra silaalachaa akka ofirralitti akka hin deemine akka hin fayyine akka hin duune si godhachaa. Kuni seera impaayiraati malee abiyyiin qobaasaa uume miti. Kitaaba isaan olii kennanii kitaaba summii sana keessa Itoophiyaawinatiif barreeffamee jira. Wanni Abashaa yookiin jedhan suni yookiin Itoophiyaa yookiin Amaara jedhan suni sirna sana nama miti. Afaan Oromoo haasa'u abbaa fedhe haasa'u achi geenyaan ni summaa. Warri haasa'u guutuun rakkatiniitu. Waraanni mootummaan kun boojamtoota. Boojamtoonni waraana deemanii hawaasa deemu. Garuu du'uun barbaada maaliif isaan fuulduratti shanee jedhanii diina goraniin akka kenninee akka lubbuu isaa maraarre. Duubaan immoo qawwee eegamu jechaadha. Waraana eegamutu lolaa jira. Garuu akka waraanaatti ija waraanaa eeguu sirnaa eeguu laallu impaayiri cabee jira. Kana immoo jabaachuun nurra jira. Boo'icha dhiibnee duuti itti fufa. Bori kan biraan dhufa. Dhengada mucaa ama 5 Booranatti hudheen dhageessaniitu. Mucaa amata 6 ajjeessan dhageessaniitu. Ajjeechaan duuti ganaa bishaan danfisiiti. Ofii keeti keessa bu'ii jechuu deemaa jiru jarri. Qawwee miti. Qawween gaarii. Bishaan danfisiiti. Ofii keetii keessa bu'ii jechuu deema. Sirni kun jechaadha. Sirni kun hojii manaasaa guutuun mililikii qaba seenaa lakkaa. Hojii manaasaa guutuun Oromoo xiqqeessuudha Oromoo fixuudha. Yoo Oromoon jiraate jiraachuu danda'an. Ati amma mana keessa ibidda yoo dhaamsite manni guutuu sii dhaama waan bilcheeffattu waan ofiitu jechaadha. Yoo ofitti qabdee ibiddi si guba. Oromoo jechuun sirna sanaa fi ifaadha. Yoo dhaamse isaaniif dhaama. Yoo ofitti qabee mirga isaa gaafata ani namaa jedha. Kana gidduutti lolliin dhaabbatu. Jabaannee ofirraa micciirreetu gara sirna eegattee seera addunyaatti fidu dadhabnaa ol taanee ishii diigu
warri isi dara gammadu jirullee gammachuun qabani hidhaa jiru jirnaal ta'uu korneel ta'uu marshaal ta'uu farshaal ta'uu guutuu shidibeennaani boojamtoon dargeen guutuun hidhaa keessa jiru. Qaruuraa nama tokko keessa jiru hundi isaanii chaar maaliif galmee ana filame jedha maafiyaan shiftaa filechaadha na biratti mootummaa miti shiftaa. Kanaaf yegguu haasofnullee ilaalcha gartee ilaalcha keenya waraana bilisummaa as jira bakka as geenyetu iccitii haasawuu qabnu miidiyaa yegguu haasofnu gartee haasaa keenya ilaalatu waraana deeggaruu qabna waa gochuu hedduu midhaxachuu mechaadha. Kan jechuu barbaada yoo agartee karaa darbee nama fulchaa. Yegguu haasawuu beektanaa aaraa miira keessa seenaa dhiifama ta'a. Dabbaa rabbirraa waanuma miira keessa nama galchuttu jira deemaa jira. Kana ammoo miira qofatti hafuun qabnu gahee keenya baachuma qabna jechuumaaf nuti warri fageenni daangessi kuni akka aareessira warri hedduu dhabii biyya keessa jiru hidhatee itti duuta garuu fageenni nu daangessee beeka beekne gahee keenya baachuu qabna jaarmaa keenya jala tariirre waraana keenya tumsu kunuunfachuu advokees ta'uu sagalee ta'uu hanqina isaa yoo agarre duuchu kana ga'een kenna malee salphina of sossobaa oolu noma raanagaa Itoophiyaa keessatti Profeesar Maraaraa Guddinatti itti dhaladhabee itti umrii dhabe adoo karaa nagaatiin ka imbaartii san keessa dhalate guddatee beeku waan isiin taati kanaafuu karaa nagaa achirra cufame chaaptarri isaati yaa kanaafuu uummanni Oromoo burjaajessuu dhiisee takkaaf takka achi citanii imbaara sanii citanii uummata Oromoo fixu yoon taane waraana isaa waliin dhaabatee furraa gabrummaa kana buqqisu iddaan akkumatti jette abbaan fedhe jaalmarroon harree araaramee ka galu taati haga kitaabni empaayarattiin kaleessa warri Itoophiyaan waaqarraa nuu kennamte jedhe barreesse makaraa sun keessa jiru achi jirutti sanumarra taa'ee bula konstituushinii inni tumate sun irraa goruu hin danda'u jechuudha. Ana beekuu qabna. Jaalmarroon boodhaa kaleessa nu qabsaa ture maaf dhufee har'a kana nu bulchechuu hin dandeenye yoo fudhatee inni itti galee fakkeenyaaf jedha. Irra dabruu hin danda'u waan jira waan taateef. Joori lenda dooseen sanuma maa gochuu hin danda'u. So kanaafiyyuu impaayeruma sun hin daambuqqisuudhaaf furmaanni saba kanaa dhufu. Kana gochuuf waraana qabna waraana kana qofa dhiisuu hin qabnu waraana kana tumsuu qabna ammas. Ka danda'e hidhatu faa baraaruu dirqamaan guuranii waraana sirna kana godhanii naannoo Amaaraa geessanii achi dhumachuu kini obboleen isaanitti erganii duuban akkumatu jettee eeganii akka isaan duubatti illee hin jenne akkuma kaleessa Tigraay keessa baratame isaan gochuu manna. Hidhatu waa'ee yaa wanta san waa'ee wanna sammee irraa dubbadhu waa'ee ji'a kana keessa waan qabnu sana mee hin dagatin. Yaa kanaafuu kana jedha kanuma itti deemaa jirru waraana bilisummaa Oromoo gumaachuu karaa hedduutu jira yeroo jaarmayii abaa uwwoboo gumaacha waamutu jira irratti hirmaannaa warri jaarmaa keessa jirru miseensa keessa jirru hin beekna warri alaalleen karaa wallaalleen dhufeen hirmaata yeroo linkii arganii akkasumas nuti ammallee akka jaarmaa abaa uwwobootitti gumaacha qabna yeroo hunda baatii keessa yeroo tokko gumaacha guca bilisummaa waan jedhu qabna gumaacha guca bilisummaa kun Twitter irra darbe X.com jedhama durii Twitter amma jijjiirate egaa maqaa jijjiira X.com jedha X.com irratti guyyaa sanbata diqqaa jechuudha sanbata diqqaa saarade sabtii guyyaa kardhaa akka DC'tti saa 12 akka Washington nu jiru kanatti saa 3 ganamaa 9 o'clock 9 am jechuudha so kanaafuu akka Afrikaa saa 2 waarii galgalaati achirratti dhiyaadhaa gumaacha goonaa achirratti gumaacha sassaabnaa har'a jalqabne February jalqabne har'a haga March tokkootiin deema Holman torban afran kun gumaacha guca bilisummaati waraan bilisummaa Oromoo mudii jabeessaa kophee tokko bituu fi qoricha tokko bituu fi marfee tokko inni huccuu isaatiin hodhatu bituu fi gahee kenna kanaafuu kanarratti hirmaaddaa isin hin jenne bakka jirtaniini dubartiin kenna akka falmattuu kuni akka daraartuu faan TikTokii qaban akka jalqananii asirratti beeksisanii shamarran keenya yeroo sana available yoo danda'anii karaa TikTokii leen akka dabarsan irratti hojjannaa nu dhiyaadhaa haa gumaachannu teenne hidhii callaa ciniinuun homaa hiikkuun qabu agartee waan tokko yoo goote at least I did waan kana godhe jettee garaan keessi fayyeessi ciisa kanaafuu haa hirmaannu isin jedha sanbata fuuldura kennaa kana gumaacha qabna haga March 1st ititti jechuudha hin deema gumaachi kun akkasiin nuu quba qabaadhaa warri jaarmaa keessan jiralleen koota ka dhukkubbii saba keessan ilaalan isin jirtu waraana kennaa kunuunfannoo
karaa hidhannoo malee impaayera kana karaa dhibiin beeku. Afaan inni beeku afaan qawweeti. Warri taasaa jiru hidhatee dirree jira. Isa kana haa kunuunsinu akkuma kaleessa Tigraay biyya ormaa keessa jiru. Kan hin dalaganillee nyaata fuulistaambii mootummaarraa qabu akka wal beekanii walirraa shopping godhatanii kaash walii godhanii maatii mana manatti mallaqa ramadaniidha. Nutis maa dadhabnee agas yoo sadarkaa sallee ga'uu dadhabnee waan dandeenyu maa gochuu dadhabneedha. Gaafachuu qabna dhiiroo. Teennee qalbiin hin feene bilisummaa garuu waatti nu harkisa duubatti kanarraa bilisa ba'uu qabna sodaarraa bilisa ba'uu qabna ittuma deemuu qabna waan barbaadnu san argachuuf hojii tokko oduma isinoon jiru odoo qabbanni jiruutuma kaatee daddaatee hojjetamoo akkam galii san argachuuf kunis akkasuma nama siituu jira lubbuu qaalii jijjiirraan qabne sii kenne atis waan qabduun bira dhaabadhu qabeenya keetiin bira dhaabadhu sagalee keetiin bira dhaabadhu kana gaafa salphina kana jalaa baatee namaan qixxooftee mataa ol qabattee deemtaa jechuudha. Kanuma jechuu barbaade kubaree baganagaan dhufte ayaa sabaa jirtu ayaa sabaa yoo jiraatu dubbadhu. Daakoo sarratti xiqqishu daqiiqaa xiqqaa. Hayya itti dabali qananii dhiifama. Okay. Galatoom ilfaadhu dure dhugaa dubbachuu fi maal seetanii gaafa namni lubbuu si hannu jiraate haqabdan qabeenyaan hammoo qabeenyaan qabne yaadaan waan kanarratti hirmaadha maaliif yeroo waan kana jennu hancuftinuu idaa galaanaati waraana kana bira dhaabbachuu waraana kana har'aan tana nu alatti hidhachaa jira dhugumatti waan isaan nurraa barbaadan gaafa isaan akka shaamattiin si baqee ummata kana gee dhabe nagee fidaaf nagee waaraa fidaa gaafa jee achirratti argamtanii namni rabbi dandeessise waan qabdaniin baatiin kun osoon dhumne waraana kana bira dhaabbadha yeroo jennu yaamichi kuni yaamicha oromummaa dirqama oromummaa akka baatanii fi lakki wanni kun xiqqaadha jettaniin hafinaadha arkama waan kanarra waliin arkamnu waraana kana haa jajjabeessinu waraana kana haa utubnu hegereen keenya dhugaa dubbachuudhaaf rabbii gaditti waraana kana jechuudha. Kanaafuu namni rabbi isinii laaffise hanga baatiin kun dhumtutti dhiyaadha. Guyyaa cufaa karaa harkattan kamiinuu namni tuutar qabdan eksirratti koottaadha. Gumaacha kana gumaacha waan qabdaniin yaamicha keenya oromummaa warri owwaachuu dandeessan nu jalaa owwaadha. Kabajaan isin yaamne jirra akkasin nu quba qabaadha isinin janna. Galatooma alfaadha ayyee kanuma jechuufi dure. Addu jalqananiyaa kanuma hojiin kennas kanuma. Waamicha saba keenyaa yeroo kallattiitti garsiisuudha. Waan dandeenyu gochaa jirra isinis koottaa oromummaa addaan hin qabnu waliin qabna boo qofatti hafuu hin qabnu haa hojjennu hojiinaa mirkaneessinu isinin jenna ulfaadhaa sannatee baganagaan dhufte qaali jabaa kenna baganagaa taate kubaree atis akkasuma kubaree jirtaa fudhadhu saba biizinsiyaa eegas sannateen itti hafuuf. Akka fuuni jaallan akkam bultan rakkeessanii nu bira akkam bultanidha warra akkam oltan baganagaan oltanii mallee darbaan nu jiraadha jaalawwan ko ani daqiiqaa 5 boodan deebi'a ammatti nama biroof maa kennaa galatooma. Ayyee ulfaadhu kubare galatoomi sannate qaalii amma hojii baateen siyaa baga dhufte deebitee reefullee dhuftee deebiteen siyaa kootti itti fufi. يا أيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله باي جمّجو كبدني أنيس باي جمّده يا غويا جمّجو تي إنجي فنو غرقدو جرا كبسونا مو كبسونا أنيس كا نوتيس دلगा بريدو دلائنه إسينس بجمعنا بنتاني غلطوما أنا بيرا ليتي دسال ما في دقيقة لما maal haa jedhu dhugaatti waraanni bilisummaa Oromoodha dalagaan isaa baay'ee nama boonsaa injifannoo gurguddaatu galmaa'e injifannoo kana anatu dubbachuu qaba jedheeti walii gadi deemaati ture haa taatu ammoo jaallan akka keessanii kana qabaachuun baay'ee nama boonsaa isinitti boonnaa nuuf jiraadha galanni keessan bilisummaa haa ta'u bilisummaa waggaa dhuftu ayyaana waraana bilisummaa Oromoodhaa waliin warra ayyaaneffatu nu haa taasisu. Yaa marii hedduu keessa turtan fakkaata dhufeetis deebi'ee haa taatu gaa maalidha qabsoo kana keessatti bu'aa ce'ii hedduu jira bu'aa ce'ii hedduu kana injifannoodhaan dabruutu nama boonsaa isin qabaachuudhaan isin
obboleewwan akka keessanii qabaachuun Oromoo akka keessanii keessaa dhalachuun ammoo baay'ee nama boonsaa galatoomaa naaf jiraadhaa ulfaadhaa siin jedha. Addu sannate galatoomi hin beeyna sa'aatiin kan keessi biraa akka malee deemee jira galatoomi walumaan irra oollee gumaachas waan hunda walumaan itti jirra warra irraa milkaa'ee galma ga'u rabbiin waa godhu namni cichoomee waan tokkotti cicheenumatti baa ittuma ga'a. Inshallah bara kana caala dhiiga ilmaan Oromoo gadi hin jigsu impaayir kuni hin buqqaa rabbi isaa buqqisu biiznillaahi kariim dhiigni duudaa kanaa isa buqqisa agartee isa biyyii kanaa isa buqqisa dhiigni ilmaan Oromoo qulqulluu galaana fuudhee taa'ee daaraaf daakuu isaan godha biiznillaahi kariim yaa dhaba rabbi isaanaa godhu impaayiratii kana nurraa inni dhaba isa godhu hidhatee jira waraana keenya bira dhaabbachuun gahee keenya waanuma dandeenyu hojjenna waan ta'eef kanumatti advice wal goonee walii yaamu jirra furmaanni dhibii hin jiru takkaaf takka impaayiratii sanii cittee achi Oromoo fixu dhiyooti ofirraa buqqisu karaa ofirraa buqqisanii irra jira dandeettuu hidhachuu dadhabdu kasii hidhatee lubbuu sii kennu bira dhaabbattee kunuunsu sii jira maalin si biraa dhaabbaddu jechuudha. Yaa teennee wanni jechuu qofa hiriiftee qofa nu barbaachisu jechuu maafine ayaa sabaa jirtu. Ano duraan namoonni bira turee bannaan mijaawini. Anuma jenna yaamicha godhaa jirra sanbata diqqaadhaa kana gumaacha guca bilisummaa Oromoo Twitter irratti goone gumaachi kun baatii kana guutuu itti fufaa haga March 1st itti fufaa torbaan sadeen afulleen gumaacha kanarrallee yaamicha godha maaliif nuti ni waraanni keenya akkuma jenne sila wama lamaadha kun impaayira faana citte kaani saba isaa faana citte sabni kun ni waraana tokkocha kana qabaarra rabbii igaditti ummanni Oromoo waraana kan utubuun ga'ee kenna kanumarra waamicha gochaa jiraatis waamicha godhi itti fufi kan keetii onni maayikin. Hayyee galatooma ulfaadha warri guyyaan alta ooltanis galatoomaan isiniin jaa galanni keessan bilisummaadha. Oromoon silaa akka gabrummaa yeroo dheertu bira turte kanaan sila bakka takka waliin ka'eeti sirna kana firraa afaan qolcha kaan bilisoomne jaa kaanis bakka adda addaa dhaabbateeti humna ta'uu wal dhorke ati wanni gaariin waraanni akka gaafa duraatii miti harka namaan eeggatu akka namni ittiin dirmanne silaa humna ta'uun akkuma ammaan duraatii ni jabaata. Waraanni if masaatii fi if dandayaa hidhannoo hiikkachaa ife hidhachiisaa leenjisaa humnasaa jabeeffachaa jira. Kuni nama boonsa. Wanni barbaachisaan guddoon namni hin jiruu fi namaa xiqqaatee fi humnaa xiqqaate odoon jenne hangi jiru kun yoo hojjate lakkuma hojiin tee jabaattuun qaslaa fagoo jirulleen sidhe haachaa deemaa ka hoggaantaan karaa biraa laalus abdii muree kara kee deebi'a. Ka barbaachisu hojiidha. Hojiin gaariidha. Gaarii goobottiin boonna. Wanni isaan godhan hedduu Oromoo boonsiti humna isaanillee cimsaa deemti. Ka fedhe dhagaa haruus ka fedhe karaa fedhe deemus ka fedhe Itoophiyaa suphuus. Itoophiyaan deebitee ammaa booda sobbamtulleen hin jirtu Oromoo deebi'ee fudhatulleen hin jiru. Kana dhugaa jirtu walitti himu. Abbaa fedhee olutaalee gatutaalee Oromoo deebitee Itoophiyaa fudhattee tasgabbuutu hin jirtu biyya san keessatti. Waanuma feetee dhufa malee. Kanaaf jabaadhaan isiniin jaa warri dhugaa saba kanarratti ceccitan hin daddaaqina. Amilee teessanis ol kaasaa gaachana cimaadha qabdan kan murannoo qabu. Kanaaf waan akka galgala haasoyne safaanuma haasoyne malee wanni fidaa fi miti. Kanaafuu haa jabaannu waluma sirreessuu jechaadha malee waan biraatii miti. Jabaadhaan isin jagaa sabboontonni dhugaa saba kanaaf gaachana taatanii dhugaa kanarra ciccitan. Jabaadhaan isin jaa dhugaan ni mooti hanga feete turturlee.
dhuga qabnas haqa qabna haqa namaan saafne keenya malee keenya kanarratti nu rakkanii dhugaan ni mooti waa hedduu garree ammaan duraatii Soomaalii hattuu arraamtana nama keenya miitu tana nama keenya achi miidhuu dhiisii biyyuma teenyaa fudhachuu haate Awaashii gadiin hanga Moyyaaleetti shanta Soomaalii jetteeti Soomaalii galbeejjaanii saamaa turanii maal biyya teenya Awaashii gad hanga Moyyaaleetti Soomaalii shanta Soomaalii godhanii miti tasaaniitu bakka shanitti gargar caccabteeti har'a namni ifiifuu bakka dhaabbatu hin qabne kan mootummaa sirnaa hin qabne saba keenya kana tuffate tuffiitan ammoo kan jalaa baanuun injifannoo sirna kana firraa kaasuuti. Haa jabaannu wayyaaneen kalee akkasitti amata 17 ergamtuu har'an nyaattu tanaan nu miidhaa baates miidhaan suni wanni isaan saba keenya godhan jazaa rabbiin deebisee fi har'a booyaa jiranii jarri harkatti Oromoo miidhu kunis yeroo gabaabduu keessatti jazaan deebitii fi kanaaf dhugaa jirtu irratti cichaatii jabaadhaan isiniin jaa warri qabsoorra jirtan hin daddaaqina wanni feete dhuftu hanga tokkicha Oromoo kamaayyii hafutti daandii tanarraa maqina antarumaan isinii dhaama galatoomaati maayikii fudhaa. Doa ya sabah. Inda kalau doan kurti jedhan jiraatan kurti doan kurtamoo iyyaa itti Oromoo gaafa mammaaktu. Lamaan qabnu takka Itoophiyaa min jennee fudhannee callisnee galleeti. Adabannee teenna yoon taane immoo nu falmannaa falmataa isa falmatu duukaa dhaabbannee hariirree waan inni nurraa eegu gochuun ga'e kenna. Yaa nuti Itoophiyaa akkuma gurbaan tokko akka wayiitti jedhetti nu Itoophiyaa ka wal beeknu dirree falmii irratti malee hin beeknu Itoophiyaa. Kanaafuu nuti Oromoodha biyyi teennas Oromiyaadha. Biyya teennoo deebifannee abbaa biyyaa taane salphinni kanaaf gidiraan kunii fi Soomaleen biyya hin qabne biyya daalatti dhukkee biyyaa iyyuu miti wanni kutaa tokkocha. Hundi siitu gosa gosaan alaabaa kaattee kutaa xixiqqaa deebitettu har'a nama keenya salphisee Oromoo tokkoon kattuu gadateetiin konkolaataa irratti guurtee uummata keenya salphisee kaamaniidhaatti jeessee ilmaan itti gadhiistee akkasitti ilmaan ijoollee xixiqqoo nafaa huccuu hin qabne dhukkee san keessa ariitii jechuudha. So kana jala ba'uu fi ciccinee waraana keenya. Yaa warri dhuftanis bagana gaan dhuftanii kubara yoo jiraate itti fufi yoo kubareen hin jiraanne falmattuu jirta.